جريرتو خواجة مفترة دعوة تردد أفرنكالو ديجيتال ميديا بيحسب على إدارة الدنيا تخلل كمتان ممكن دعوة جريرتان أفرنكالو ديجيتال ميديا را سكانتا أريرا أرتيتي أريرا أرتيران تنا كنسيب كمترياتي أنا قصير دوان محمد بورو سكانتا كنياتي نفعنا تجاري مسلم جام في أورومو كان يبرو أمو ميه ولله الدنيا تنيرتي ربين نما خنا واحد خنّي خسّتو لفترة تيس واحد تمولتا دتشين غارين أوتوامتم بشاني مرفمتي أركمتوس سمين أرجيجيا في بيرتو الدنيا والفرق على إفادان الدنيا تجاجلتي أكبسما ممكن في بشان بنيسوني بلدوني لفا الدنيا تنيرتي أركمو خيساتو كتهوس وانتوني جرينيا إما إتيمبانو خيساتو واحد تنجراتوس إمي بلدو تافي إلمي نما إتينجراتا لفا الدنيا تنخيسا واحد تودم وانتو كوف لفامتي خانما وانتو تجرينيا هنيا خيساتي إما إتيمبانو إدو تاتو خيساتو إمام أرتيتين أرتين أمم وان سلبت لالومتي أرتين خسيتي أوف أجرام أكسم أكما خسيتي أوف أجرو درنا أمم خسيتي أوف تجتشوس ندن دنيام أرتين أكوف كنون تاسفتي أكوف تجنوش على أمم أكوف كنوس نداتي هنا أمم يو أرتين جراتي حواسي توك أمني توك إتوال كتي إتندين متبات يو أرتين جراني أمم حواسي يوخان أمني بيتوكم إتوال كتشون دندين تاتي يرومولت تجرب أرتين وانسمو نماتين أممي إرغافي برنوتا كسمت اللي قدافي قمتشو بربادم علمي نمام إتي ولي دبر سورم بوچافيا كسمت سغالي دان دبر فمين واي أرتي دا سينا كسمت اللي أرتي ولي ترون ندن تمام أرتين أوف خزا موسيقى ركب موسيقى نمم سيربوتم دراما تياترم فيلمي كسمت وللو غير سافي وليسي أكسمت شبسوم فكي خاصو نموتا kan fakkeessan goofata akkasumatti illee wantoota namoota bohaarsan namoota barsiisan namas barsiisan namas bashannansiisan hedduutu jiru isaan keessaa faayidaan aartiin hedduun kanneen keessaa ammoo muraasni waan ittiin dubbatamu keessaa ni argamam jireenya lafaa kana keessatti tokkummaa biyyaatiif yeroo ittiin wallifamu walleedhaan ibsachuus ni danda'ama akkasuma biyya yookaan sabni tokko dhimma ittiin boosu ni danda'ama. Ijjiti sammuu keenyaa yookaan ijjiti namni tokko jireenya isaa ittiin ibsachuu danda'u keessatti aartiin gahee ol aanaa qabdi. Amantii ofii ittiin ibsachuu akkasuma eenyummaaf yaada namummaa akkasumas namoota birootiin ittiin bohaaruu fi ittiin bashannansiisuu siyaasaa fi ittiin dinagdee ittiin ibsuudha. Aartiin hawaasummaa fi akkasumas hawaasni tokko hariiroo adda addaa akka waliin cimsatutti faayidaa daldalaa fi siyaasaa irrattis aartiin gahee ol aanaa qabdi. Aartiin uummata Oromoo arraantan as keessa erga barootaan Oromoon gabroonfame garuu ammoo karaa garaagaraatiin aartiidhaan akka hin dabarfamne baroota dheeraadhaaf dhorkamaatti ture. Garuu erga Oromoon of harkate aartii keessattis of arge dhimma hedduudhaan ittiin ibsachaa ture. Qabsoon uummata Oromoo jalqabaa kaasee hanga yoonaatti yookaan hanga ammaan tanaatti deemamaa ture. Keessattuu gara roga aartiitiin wal aartii keessaa ammoo gara aartii gama sirbaatiin akka addunyaattis akka biyyaattis akkasumas akka hawaasa tokkoottis ittiin walitti dhufanii waliin sirbuudhaan waliin uummata biraan gaachaa turuu keessaas ni argama. Akkasumatti illee baroota 50 dura fayyadamne yoo ta'e Dr. Kabaja Artist Alii Birraa gaafa gara aartii dhufanitti uummata ofii dhimmamu akkasumas eebbisa addunyaan san qofaa miti. Namoota baay'ee kan uummata Oromoo kanneen akka Sumayyoo Musaa dabalatee sirboota adda addaatiin uummata gara siyaasaa akka of harkan kan ergaa garaagaraa ittiin dhimma ba'aa turanii uummannis dhimma isaanii san dhageeffatanii gara daandii Oromummaatti qajeelan ta'ee argamaatti turte. Aartii jechuun baroota dheeraa keessatti uummanni Oromoodhaa carraa gabroomuu jalatti gaafa kufeerraa gara carraa bilisummaa of harkachuudhaatti akka caaniif carraa gaarii turte.
sirboota uummanni Oromoo yeroo san dhimma itti ba'aa turan keessaa Oromoon xiqqaa fi sirbaa aadaa addaatis sirbamaa ture. Gabrummaan hammaattee jeeti sirbaati turan warreen yeroo san sirba adda addaa sirbaa turan. Kanaafis hedduun isaanii nis ni dhaman. Erga immoo baroota dheeraa lakkaawamee dhufeen booda kanneen aartiidhaan dhimma itti ba'aa turan warreen aartiidhaan daandii uummataa ofii itti garsiisaa turan ni jira. Aartist Alii Birraan gara meeshaa muuziqaatiin dabaalee sagalee bareedduudhaan uummata Oromootti dhufe. Garuu hidhame ittis reebame biyyaas ittiin baafame baroota hedduudhaan uummanni akka gabrummaa jalatti kufame waan hedduutu xaxamaa ture. Baroota dheeraan boodatti ammoo gara xumuraatti aartist Haacaaluu Hundeessaa ammoo 4 kiiloodhaaf siituwaanisii uummata Oromootiif aartiin bu'aan isiin qabdu hanga carraan jijjiirama lafaa biyyoota siyaasaa Itoophiyaa keessatti jijjiirurra geessistee Oromoo fi aartiin daran akka walitti hidhamu taasistee turte. Baroota dheeraa asitti ammoo qabsoon uummata Oromoo walaluun makmaksan akkasumas bifoota adda addaatiin gargaaramaa turan uummanni Oromoo. Saniin alatti ammoo namoonni ogummaa fakkii kaasuudhaatiin uummata Oromoo tajaajilaa turan siidaalee adda addaa dhaabuu fakkeenyaaf namoota qabsaa'ota gameessota adda addaa fakkeessuudhaan lafa kanarratti bocanii yookaan lafa kanarratti kaayanii argaman hedduutu jira. Baroota kanneen keessatti aartiin gahee ol aanaa taphachaa turte. Baroota dabran keessatti uummanni Oromoo irraa is fayyadame garuu midhaan uummata Oromoo irratti gara aartiitiin geesse hedduudha. Gara sabatti aanutti isin dabarsa. Uummanni sirna gabrummaa jaalatu saboota tokko olaantummaa of ilaalanii haammi duratti fuulleeffatan. Keessattuu Amaarri aartiidhaan dhimma akkamitti baachaa turan. Mee viidiyoo gabaabaa kana dhaggeeffannee walitti dachaanamu. Amaarri sirboota adda addaatti sirbaa turan. Amaarri immoo akka impaayera Itoophiyaa keessatti yeroo sirbaa turanitti rakkoon isaanirra qunnamaan turre gara sirbaatiin. Impaayeriliimiin akka deebuudhaaf sirbanitti turan. Fakkeenyaaf Tewodiroos Kaasaahun, Maadinkoo Afwarq kanneen biraa immoo waa'ee jaalala dhiiraaf dhalaadhaan sirbaatis turan. Maataa maataa jechuudhaan nee akkasumatti illee aanchii loogaa jechuun shirrii bittaa'e si waddis jechuudhaanis sirbaati turan. Akkasuma barnoota sirnaa olaantummaa warra tokkoo gaafammoo yookaan mootii tokkootiin uummata sabaa fi sablammoota hedduu miidhaa turanitti saboonni biroo ammoo hedduun cunqurfamaa ture. Taraan yookaan ammoo yeroon tawarraa TPLF yookaan uummata Tigree saba Tigreetti turte. Tigreenni sirboota isaanii sirban keessatti dhaloota aartistoonni isaanii gahee qabsoo isaaniitiif gahee jireenya isaanii keessatti osoo akka Oromootti hadhaan arkin osoo akka Oromootti ammoo reebamanii ajjeefamin biyya ittiin baafamin jijjiirama saba ofii ittiin dalaganii fi maatii ofii ittiin jijjiirama dhuunfaa ofiitti illee akkan ta'anitti argaman kan guyyaa laaqana biyyatti nyaate hiraata Dubaayitti nyaate Ameerikattis bobbee akka fedhetti ofiin jiraata. Yeroon sirni isaanii sirna ofiin of bulchan yookaan biyyatti dhimma ba'anii aangoo qabaniin sirba uummata ofii taligaa turaniin uummanni Oromoo kan hunda arkeen beeku. Oromoo fi muuziqaa jidduu hariiroo cimtuutu jira. Jalqabarraa kaasee Oromoo fi muuziqaa jidduu hariiroo cimtuu jirtu sana kan laallu yeroo ta'u yeroo duula deeman ni geeraran, yeroo mirgaan galan ammoo ni dhiichisan, yeroo midhaan qotanii fi yeroo galfatanis ni darashan, yeroo heeraa fi odaa bulan ni mirrisan. Kan biraadis yeroo loon bobbaasanii fi yeroo loon galchanillee faaruu ni qaban. Ammas yeroo daa'imman sossobanillee faaruu ijoolleetiinis sossobatu. Dhugumatti andee gaaf hin jiru muuziqaan Oromoof waa hunda jaarraa dabran keessa warreen aadaa tanaan taligabaa finxaaleeyyii weedduu tanan keessa warreen arrabsaa turan hedduutu jira. Akka finxaaleeyyiin ija isaanitti hin jabaanneef warreen faaruu fi weedduu walaluudhaan dura dhaabbachaa turan hedduutu jira. Akka addaatti immoo Ahmad Abdiitis
oromoodhaaf duratti alalaasa addaati jechuudhaanis ni beekama. Amma namni sagalee alalaasa qabu hin jiru jechuu hiyyaa mitiin dur oromoon sagalee Ahmad Abdii jinni godaayaatti jechaa turanitti bara san shamarran hedduu waliin yeroo ibsan shamarran shaggooyyee keessatti akkana jechaati turan mootiin shaggooyyeedha. Ahmad Ali Abdii fudhu nambadii lubbu rabbii qabdii jechuudhaan yeroo isaan shaggooyyee keessatti waliin dibbeedhaan fi harkaan walitti tumaam yeroo dabaalan ni mul'atam. Garuu erga Oromoon diinaan weeraramteen booda aadaan tun akka dhaloota itti aanuuf hin dabarreef roobni wayii jidduutti uumameetti ture. Bara 80 dura wallistoonni Oromoo warri duraa warri akka Hawwee Adam Mustii fi warri akka Zeenabaa Haajifaan aadaa adda addaan akka hin cinneef walitti suphaati turan carraaqii hedduus godhaati turan. Garuu hamma hawwisoon afran qalloo dhuftutti irra hedduun wallee ammayyaa gubbatti xiyyeeffannaa godhaa waan hin turiniif sirboota aadaa gubbatti hojjechuu irrattis hanqinaatu ture. Hanqinoota turan san guddachuudhaaf ammum hanga danda'ametti dibbeedhaa fi rukuttaa harkaa yookaan harka walitti loodhan of dabalanii sirna san akka waan barbaadan ergaalee uummata biraan gaachaatti turan. Tolega kabajamoo jaallatamoo daawwattootaaf hordoftoota afran qalloo diijitaal miidiyaa fagoo dhiyoof teessanii kan nu hordofaa turtan sagantaa keenya Areera Aartiiti arraantaan garaagarummaa saboota birootii fi akkasumas Oromoon aartii keessatti miidhaa irra gahee fi faayidaa argachaa turan irratti xiyyeeffanne kan qabannee isiniif dhiyaanne har'aaf kana fakkaatamu. Gara guduunfaa keenyaatti yeroo ceenu har'a sagantaa keenya maal akka fakkaatu waan irraa hubattan hedduutu jira jeetiin abdaddan hanga sagantaa biraa kan waliin dhaammannu ta'a. Angola birregeetiin jira. Sagantaa kanaan kan isin faana ture an obsaari du'anii ogummaa kaameraatiin Salah Abdulakim wajjin turre. Sagantaa afran qalloo diijitaal miidiyaa Areera Aartii har'aaf kan fakkaata hanga sagantaa birootti wal agaruutti nagaan tura.